Akkam jirtu nagaa keessaniin ijoollee ani Kiyaala isheen immoo Diboraadha. Akkam jirtu nagaa keessanii jiruuf jireenyi badhaadhaa jenna. Ani Diboraadha. Ani immoo Kiyaala. Kiyaadha. Akkuma beektanii Kiyaala. Akkuma beektan Kiyaala. Tole har'aa waa'ee qubee afaan Oromoo walii wajjiniin barannaa jechuudha. Qubee afaan Oromoo. Qubee afaan Oromoo beektu? Ani nan beeka. Abaacaadha. Walii wajjiniin barannaa jechuudha. Tole isa dura garuu YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa warri hin gooneesiniin jenna. Tole ani qubee afaan Oromoo meeqa akka isaan ta'anii bakka meeqatti akka isaan hiramanii sirriitti isin barsiisaa. Kiyyaan immoo abaacaadhaa jedhee isin barsiisaa jechuudha. Tole nu wajjiniin turtii gaarii. Abacada evaga haijaka lamana obaka rasata uvawa ayaza. qubeewwan afaan Oromoo qubee afaan Oromoo jedha kunoo akkuma iskriinii kanarraa argaa jirtanii qubee afaan Oromoo jedha. Qubeen afaan Oromoo lakkoofsaanii 33tu jiru. Qubeen afaan Oromoo 33dha jedha asirra. Qubeen afaan Oromoo 33dha. Isaanis bakka sadiitti qoodamu. Qubeewwan afaan Oromoo 33dha. 33 san immoo bakka sadiitti qoodnee ilaallaa jechuudha. Inni dura tokkoffaan qubee dubbifamaa, lammaffaa qubee dubbachiiftuu, sadaffaan qubee dachaa jedhamu. Warri kunii qubeewwan afaan Oromooti bakka sadiitti qoodamu jechuudha. Dura kan nuti ilaallu qubee dubbifamaa afaan Oromoo. Qubeen dubbifamaan afaan Oromoo isaan 21dha. Warra afaan Ingiliffaatiin consonant letters warra jedhamanidha jechuudha. Qubee dubbifamaa afaan Oromoo isaan lakkoofsaanii 21dha jechuudha. Qubee dubbifamaan afaan Oromoo 21 isaanis warroota yeroo sagaleedhaan dubbifamanii baa, caa, daa, faa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa, phaa, qaa, raa, saa, taa, vaa, waa, xaa, yaa, za. Warroonni kuni qubee dubbifamaa afaan Oromoo jedhamu jechuudha. Inni lammaffaanii qubee dubbachiiftuu afaan Oromooti. Qubee dubbachiiftuu jedha. Kuni qubee dubbachiiftuu. Isaan immoo 5dha. Vowel letters warra jedhamanii jechuudha. Isaan 5dha. Qubee dubbachiiftuun afaan Oromoo 5dha. Qubee dubbachiiftuun afaan Oromoo 5dha. Akkuma argaa jirtanii A, E, I, O, U. Warri kuni qubee dubbachiiftuu afaan Oromooti. Warra afaan Ingiliffaatiin vowel letters jennuuni jechuudha. Warri kun qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo jedhamu. Akkuma argitanii qubee xiqqaa fi qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaadhaan isiniif kaa'ee jechuudha asirra. Inni sadaffaan qubee dachaa jedhamu. Qubee dachaa jedhamu afaan Oromoo keessatti qubee dachaan ni argama. Qubee dachaan ni argama. Qubeewwan afaan Oromoo kan adda isa godhu qubee dachaa of keessaa qaba jechuudha. Qubee dachaa of keessaa qaba. Qubee dachaan afaan Oromoo immoo lakkoofsaan meeqadha isaanii? Lakkoofsaan 7dha. Qubee dachaan afaan Oromoo lakkoofsaanii 7dha jechuudha. Isaanis warroota isinittan himaa. Isin iskriinii kanarraa na hordofa. Inni jalqaba chaa, qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa. Dhaa, nya,
nya, sha, sha, pa, pa, tsa, tsa, ja, ja. Warroonni kuni qubee dachaa afaan Oromoo jedhamu jechuudha. Isaan lakkoofsaan torbadha. Kanaaf isinii galeera miti? Qubee dachaan afaan Oromoo lakkoofsaan torbadha. Qubee dubbachiiftuun 5dha. Qubee dubbifamaan 21dha jechuudha. Walitti isaan meeqadha? Walitti meeqadha? 33dha jechuudha. Qubeen afaan Oromoo, qubeewwan afaan Oromoo lakkoofsaan 33dha jechuudha. Abacada Evada Haijaka Lamana Obaka Rasata Uvawa Ayaza ba, ba, cha, cha, da, da, e, fa, fa, ga, ga, ha, ha, i, ja, ja, ka, ka, la, la, ma, ma, na, na, o, pa, pa, ka, ka, ra, ra, sa, sa, ta, ta, u, va, va, wa, wa, a, ta, ya, ya, za, za. Abacada finne. Yay! Abacada finne. Wana duka turtanif toda. Channel keenya immoo subscribe, share, like gochuun dagatii. No!